Markaatootti balaan abiddaa galgala kana uumame. Magaalaa Finfinnee Markaatoo bakka addaa Shaammaa Taraa jedhamutti galgala kana balaan abiddaa uumamuu gabaafame. Balaan kun har'a jechuun onkoloolessaa 21 bara 2024 akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii tokko keessa uumamee jedhame. Akka namoonni naannawaa san jiraatan karaa adda addaa himaa jiranitti balaan abiddaa kun mana jireenyaaf suuqilee irratti qaqqabe. Kanaanis manneen daldalaaf manneen jireenyaa hedduun gubachuu eerameera. Balaan kun maaliin akka uumameef miidhaa hangamii akka geessise hin baramne. Ta'us naannichatti viidiyoon balaa abiddaa guddaa ta'e agarsiisu marsaa miidiyaa hawaasaan qoodameera. Magaalaa Finfinnee keessatti balaan akkanaa uumamuun haaraa miti. Yeroo hedduu balaan tasaa karaa adda addaa ka'uun shaqataaf qabeenya uummataa hedduu mancaasuu darbee dhaga'ama. Dhimma balaa abiddaa galgala kana Markaatoo bakka addaa Shaammaa Taraa jedhamutti uumame gabaasa guutuu akka arganneen kan isinii himnu ta'a.